biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan dhufaa jira. Karaan kuni booddaa karaa kana koottaa qolli isaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu. Waggaa baanuu nu jennoo keenya jijjiiru. Wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan. Akkam jirtan? Fayyumaan. Baga wal agarree waggaa 3-4 tura waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi yeroo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture. Kamma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin ga'u ture jechuudha. Jara akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemne tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri hamilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabuu sun mee dhufee isin haa baasu jennaani nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jennee itti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee jira. Kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argitan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kuni booddaa karaa kana koottaa qolli isaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidamu. Waggaa baanuu nu jennoo keenya jijjiiru. Wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan. Erga baannes mari'annee jennoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaaf isaa taatu sabab sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretu lolli haalli itti seemamu jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus
لمي بيتكا قفا سنتي أمة هيرين سا والرد تركتين يجو والورانسا ولو سيفل وار كيستي إنجفان نور أرقامو هننو كيستو زبانا هنا كيست يروهم نوني لولا رد غازا نقودان بيكا من هدو مدائن وانكرا كيستي والورانس ولو والمواجو هننو أكا لالتكيات لولي يرو أما بودا إثيوبيا أدادد بودا ماجرو لولا سلا بودا مهم ملي إذو أبوي دكوا لولا لا تدي مريدا أنو كرينا ولي بودا والديورا والأبوي بودا سلا برامو دنداو غير رولا ترينا كنا لولا كان أبو بربازا دجنة ديامن لولا كان أبو باناني Oromo bis sabab salmoda biyasani tibis hammata dem. Sirna gabrumma keessa bahe hiyyummaa sirni gabrummaa keessa bahe san keessa cabse of dandee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa'aa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaru keessa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuulee wal waraanan baay'ataa. Akeenyi fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf uummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. Amma eegan jee booda tanin duraa sanitti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti ummata keenyarraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, sagalee qabnuun, lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arraba yoo dheeresse abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture.
akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabran inni irra ga'ee jira ammallee ga'ee jiru. Garuu dhiigii qabnu aarii qabnu madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira dhufaa jira. Kanaaf waggaa wal geessanis waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa waan saba biraa dallansiisa waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatatan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf roorroo jalaa bahuudhaaf sirna dimokiraasii uumuudhaaf haqa keenya eegsifachuudhaaf eenyummaa keenya guddifachuudhaaf afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufi miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaa irra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee uummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalalatee isin haa cimsu jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. Amilee nusimadha.